Hallelujah. Gooftaatti kan gammadu. To him be the glory forever. Hallelujah. To him be the glory. Namni tokko guyyaan irraa kan kootedha. Somebody shout, today is my day. Ganama servisin jalqabeera akkuma kanatti itti fufaarra. Your celebration shall continue. Amen. Basin bara jiruun akka dhufte sanatti deebitee hin galtu edhaane. Say to your neighbor, you will never remain the same as you came. Amen. Yeah. Sambanni kun dhuma waggaa kanaaf isa dhumaa waaqessina. This is the last Sunday for the Ethiopian calendar Rakkina keetiifis isa dhumaati har'a. of Dhiiga oolichaatiin. 2014, and it is a day, and it is the last day to your challenge to overall. Faarsaa 150 lakkoofsa 6 wanta afuura baafatu hundinuu Waaqayyoon ajajatu Waaqayyoon jajadhaa'edha. Kan maal baafatu? Yaa nafsaallee hundi. Hallelujah. Bible says, let every creature that has a breeze praise the Lord. Akka dhaabbannee jirrutti dubbii Waaqayyoo dhageenya. Let us read the Bible verse together as all of us are standing. Wangeela Luqaas boqonnaa 13 lakkoofsa 1-5 maqaa Yesuusiin nan dubbisa. I will read the entrance verse from Luke Gospel chapter number 16 from 1 through 5 in the name of Jesus. Yeroo sana jarreen tokko gara Yesuus dhufanii waa'ee Galiilotatu isaan aarsaa dhiyeessanii Phiilaaxoos isaan ajjeesee dhiiga isaanii dhiiga qalma isaanii wajjin waliin makee itti himan. Yesuus immoo deebisee jarreen Galiilaa kun Galiilota warra kaan hundumaarra caalaa cubbamoota waan turaniif dhiphinni akkasii isaanirra ga'e isinitti fakkaataa? Waawuu ani isinittan hima. Hundumti keessan yaada garaa keessanii yoo geedarachuu dhabaattan akkuma kanatti dhumtu. Yookiis jarreen 18 bishaan Saalehoom bukkeetti Masaraa dhagaa ol dheeraa jigee isaan fixe sun saba Yerusaalem jiraatan hundumaarra caalaa kan yakkan isinitti fakkaataa ree? Waawuu ani isinittan hima. Hundumti keessan yaada garaa keessanii geedarachuu yoo dhabaattan akkuma kanatti dhumtu isaaniin jedhe. Amen. Now on that very occasion there were some present who reported to him about the Galilean whose blood Pilate had mixed with their sacrifices. And Jesus responded and said to them, do you think that these Galileans were worse sinners than all other Galileans just because they have suffered this fate? No, I tell you, but unless you repent, you will likewise perish. Or do you think that those 18 on whom the tower in Siloam fell and killed them were worse offenders than all other people who live in Jerusalem? No, I tell you, but unless you repent, you will likewise perish. Harka mirgaa mataarra kaa. Put your right hand over your head as we pray. Humna dhiiga olichaan ganama kanaa kaasee siniifan kadhadha. I will pray for you by the power in the blood of the Lamb from this morning. Dhugaan dubbii Waaqayyoo kun isiniif ifuu akka danda'uu fi ija afuura keessanii, gurraa afuura keessanii, ija laphee keessanii isa jaamsi afuura jaamummaa isinirraa kaaseera. May that spirit of hindrance be removed of your spiritual insight. Kaaseera humna jaamummaa isinirraati. I remove that power of blindness from your inside. Waan foon keessanas kaa'ee qalbii keessaniin fiigu kamiyyuu qabeera isinirraati. I put under control any thief cheating your Saatii kanaa kaasee afuurri Waaqayyoo sammuu keessan hundumaa akka to'atu ajajeera. mindset
and attention, and may you be under the Dhugaan control dubbii Waaqayyoo dubbatamu kun isiniif haayifu. of the Holy Spirit as you understand the truth of the word. Sagalee kana booda namoonni baay'een dhukkuba afuuraarraa, dhukkuba fooniirraa, dhukkuba iyyumaarraa bilisa ba'an. May many be freed from sickness and poverty after this word. Ejentoonni seexanaa warri eebba afuuraa cufan ba'a biiftuu amma lixaatti kaabaa amma kibbaatti guyyaa har'aan ni kaan mana hintsaa gurguddaa keessatti ni kaan baadiyyaa mana citaa keessatti maqaa keedhaa lafa maqaan keedhaa hundumaatti doomineet kan godhan ergamoota seexanaan baakaasee paaraalaayisti godheera dhiiga olichaatiin. Paaraalaayisti godheera dhiiga olichaatiin. May any power of demons be paralyzed from wherever they are. Samiin ijoollee kee irratti banamu. May the heaven be open on us dhiiga olichaatiin. by the power in the blood of the Lamb. Amen, amen, amen. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Him be the glory forever. Norata, thank you. Thank You you. may be seated. Thank you. Argama Waaqayyoo isa guyyaa irraatti baga nagaan dhuftan. You are all welcome to today's God's presence. Dubbii Waaqayyoo guyyaa irraatti isinitti dubbadhu. The subject I'm going to speak from today Yaada garaa geeddarachuu. is entitled Repentance. Yaada garaa geeddarachuu isa jedhu jalattan dubbadha. I will speak from the subject entitled Repentance. Jarreen tokko gaaf tokko gara Yesuus dhufanii One day, certain people came to Jesus. namooti Galiilaa tuusaan aarsaa dhiyeessanii And said to him, we saw a Galilean sacrificing for God. Phiilaaxoos isaan qalee dhiiga isaanii aarsaa isaanii wajjin makee jedhanii gooftaatti himan. Pilate killed them and mixed their blood with the blood of their sacrifices. Gooftaani warri Galiilaa kun namoota Galiilaa hundumaarra caala waan cubboo hojjetan isinitti fakkaataa jedhe. And the Lord asked them, do you think that these Galilean people are worse sinners than others? Waaw akkas miti. No, it is not that way. Isinittan hima. I will tell you the truth. Isinis yaada garaan geeddarattan taanaan akkasumatti dhumtu jedhe. You also will perish likewise if you will never. Inni lammaffaan namoota laga Yaarikoo bukkeetu isaan jiranii gimbiin dhagaa irratti kufee achumatti isaan awwaalee namoota baay'ee fixe dhufanii gooftaatti himan. Gooftaan namoonni kun namoota Yerusaalem caala waan cubboo hojjetan isinitti fakkaata. Ani garuu isinittan hima. Yaada garaan geeddarattan yoo ta'e akkuma isaanii kanatti dhumtu jedhe. Repent. And the second example was a people from Jerusalem whose a tower fell upon them and killed. And they told this account to Jesus, and he said to them again, do you think these people are more sinners than others? No, if you don't repent, you shall also likewise be perish. Yeroo balaan ulfaataan tokko namarra ga'u, yeroo dhukkubi hamaa tokko dhufee namarra bu'u, yeroo haalli rakkisaan namarra ga'u, jalqaba dhufee wanti sammuu namaatti dhaga'amu maalidha beektu? Do you know what hits the mind of many when somebody suffers from a problem or challenge? Waaqayyotu dha'e. That is from God. Cubbuu ishee fi This is because of his sin. cubbuu isaaf akkas ta'e. This is because of her sin. Namni kam Many people or all. ollaa keessanis haa ta'u eessayyuu haa ta'u namni gaafa balaan tokko dhufee namarra ga'u If somebody suffers from challenge or problem, jalqaba ganga sammuu namaatti dhufu what man concludes cubbuu isaaf is that it is because of his sin cubbuu isheef or because of her sin. kan jedhamudha. Such a conclusion. Wangeela Yohaannis boqonnaa 9:1-2 gaafa dubbiftan If you read John's Gospel chapter number 9 from 1 through 2, namicha dhaloota isaatii kaasee jaamaa tokko argan. there was a man born blind, Bartoonni gooftaa yaa gooftaa jedhanii and his disciple asked to Jesus, abbaa isaa immoo haadha isaatu cubbuu hojjennaan namichi kun jaamaa ta'ee dhalateedhaan gooftaadhaan. who has seen of his mother or his father that he was born blind? Gooftaan akkas jedhe. But the Lord responded to them saying, Abbaaf haadha isaa cubbuu hojjeteef utuu hin taane ulfinni Waaqayyootti na mul'atuuf jaamaa ta'ee dhalateedha. it is not because of the sin of his family, but that the glory of God shall be manifested through him. Kiristiyaanonni Christians, haala mijataa comfort area duwwaa keessatti haala namatti tolu duwwaa keessatti miti
jireenyi kiristaanotaa bu'aa bayiidha. The life of Christian is crooked life. It is not comforted zone. Haalli gaariin akka jiru haal lamaan jira. There is a bad situation as there was a good situation too. Yeroon gidiraa akka jiru yeroon golfaas jira. There is a time of laughter and there is a time of weeping too. Biyyi lafaa bu'aa bayiidha. For the world is full of crooked up and down. Jireenyi biyya lafaa constant miti. It is not constant. Inni gammade gammachuun ani itti fufee nafu. The joy will never endure forever. Aniif isin garuu gammachuu bara baraa qabna. But I and you have everlasting joy. Gammachuun keenya isa ijji foonii lafarraa argu sabiiftuu kana gajjallaa miti. And our joy is not physical. Hundee nagaa keenyaa isa ta'e Yesuus tunuu keessa jira waan ta'eef. Because we were found upon the foundation of our peace. Haalli biyya lafaa bu'ee ba'u kun nagaa keenyaaf gammachuu keenya iddoodhaa fuuchuu hin danda'u. The upside of this natural world will never fluctuate our peace. Nama sin bira jiruun. Say to your neighbor. Isa biyyi lafaan qabdee qabda jedhaani. You have what the world had not. Amen. Amen. Isa kamiin. What? Isa biyyi lafaan qabdee qabna. You have what the world has not. Waa sirriitti hima. Let me tell you this. Rakkinni warra Galiilaa irra ga'e sun rakkinni warra Yaarikoo jiran irra ga'e sun. The problem that encountered the Jerichos, the Galileans, namoota warra argan sana naasuutti hin gashine. didn't terrify people who saw them. Amma rakkina har'a biyyi keenya keessa jirtu hin caalunni numma dubbifne kun. And it was not more terrible than the situation we are experiencing now. Garuu dhaloonni har'aa dhaabbatee of ilaalaa yoo jettan of hin ilaalu. But if you consider, are we evaluating our progress? Namatti quba qaba malee. We are pointing to other. Kun maaliif ta'ee? And we are not asking. Natti immoo maaltu dhufaa? The reason behind. Maaltu na eeggataa? And what is waiting to you? Namni jedhu hin jiru. No one is expecting or akkuma bara sanaa considering such. Warra dimbiin Yaarikoo irratti kufee akkuma Heroodos qalee dhiiga isaanii aarsaa wajjin waliin make achitti sanatu ta'ee gamatti immoo kanatu ta'ee jedhaniidhuma oduu dabarsuu malee maaliif ta'e kun? Maaliif deemaa jira kun? Natti maaltu dhufaa? Maatii kootti maaltu dhufaa? Narraa maaltu eegama jedhee kan dhaabbatee of ilaalu hin jiru arras. No one is considering what is about to come even to him himself, because like those people, like Galileans, like the Pilate did, we are pointing fingers to others, not to ourselves. Yesuus akkas jedhe. But Jesus said, jarri kun cubbuu isaanii waan dhuma isinitti fakkaataa? do you think that these people perish because of their sin? Ani isinittan hima yaada garaa keessaniin geeddarattan yoo ta'e akkuma isaanii kana taatu isinis. Truly, truly, I tell you too, if you don't repent, you shall perish likewise. Maaliif beektu? Do you know why? Dhalli namaa ani cubbamaadha, ani dadhabaadha, ani kufeera kan jedhu of hin jiru. Abaluu dadhabeera laa, cubbuun saasa sana, isheen sun kana, kan namaa lakkaa'u malee kan ofitti deebi'ee of ilaalu hin jiru. People are unable to admit their wickedness or to admit their mistake rather than pointing to others. Fakkeenya 16 lakkoofsa 2. But in Proverbs 16 from verse 2, namni hundinuu karaa jireenya isaa gaafa ilaalu qajeelaatti fakkaata. Waaqayyo garuu hafuuranni ittiin geggeeffamu miijanaidha. the Bible says, the ways of man look pure to him, but God measures the spirit while he did what he did. Dhageessanii? Have you heard? Namni kamiyyuu karaa jireenya isaa gaafa ilaalu maalitti fakkaata? Qullaa qajeelaatti fakkaata. Waaqayyo garuu hafuuranni ittiin geggeeffamu sana miijana. እግዚአብሔር ግን መነሻ ሐሳቡን ይመዝናል ነው የሚለው. Says the ways of a man looks pure to him, but God measured the spirit to why he did what he did. Dhageessanii? Have you heard this? Ani cubbamaadha, ani balleesseera jedhee kan ofitti muru hin jiru. Namni kamuu gaafa of ilaalu karaan isaa qajeelaaf qullaa itti fakkaata. Because people are considering their past are righteous to them, they are not admitting their sin or transgression. Na dhagaa'irtu? Are you listening to me now? Mee warri na wajjin jirtan? If you are with me, can I see? Gooftaan si na eebbisu. Barri har'aa kun The time we are experiencing, bara namni cubbuu namaa lakkaa'udha malee bara namni ofitti muru miti. it is a time to point a finger, not a time to admit one's mistake. Isa Waaqayyo isinitti muru caalatu dursitanii ofitti murtanii attam gaarii turee jedha ergaa Yaaqoob irraa.
But in the book of James, the Bible says, how good is it to you if you give judgment to yourself, then God will judge you. Luqaas boqonnaa 18 In Luke chapter number 18, lakkoofsa 9 kaaftanii yoo dubbiftanii if you read from verse 9 down, jara lamatu kadhachuudhaaf mana qulqullummaatti ol galan. two men went to the synagogue to pray. Na dhagaa'irtu mini na dhaggeeffadhaa. Listen to me. Nama lama kadhachuuf mana sagadaatti ol gale. Two people went to the synagogue to pray. Inni tokko Fariisaawiidha. One was Pharisees Inni tokko qaraxa fuudha. and the other was a tax collector. Inni qaraxa fuudhu sun achi fagaatee dhaabata. And the tax collector was standing far. Inni Fariisaawwi sun gara walakkaatti dhufee akka jedhee kadhata Waaqayyoon. And the Pharisees stood at the middle of the temple and said, Yaa Waaqayyoo jedhe. Oh Lord, Akka warra qaraxxu, akka warra saamtu, akka warrattu waan hin taaneef sin galateeffadha jedhe. I thank you because I am not as this adulterous as this a tax collector. Eewun jedhaa jira. Namittiidhaan jedhaa jira. Namichi qaraxa fuudha. Namichi sun cubbamaadhaan ni kun qulqulluudha. Akka warra attuu, akka warra qaraxxu, akka warra saamtu waan hin taaneef sin galateeffadha. He was accusing that tax collector, saying, Oh Lord, I thank you because I am not as a thief, I am not as this, even a tax collector. Torbanitti lamanan soomaa kudhan keessaa tokko moonan kaffalaa. I pay my tithe, I fast twice a week. Torbanitti laman soomaa I fast twice a week, kudhan keessaa tokkon baasaa. and I pay my tithe. Siyaa galatoodha. Thank you. Namichi inni qaraxa fuudhu garachi fagaatee dhaabbatee laphee isaa rukutaa. Ana nama cubbamaatti araarameedha. But the tax collector standing very far and beating his breast, saying, Have a mercy on me. Gooftaa Yesuus akkas jedhe. And Jesus Christ said, Iltanittuu kadhannaa jara kanaa jedhe. Have you considered the prayer of these two people? Namicha isa qajeelaatti of ilaalu caalaa Waaqayyo namicha isa cubbamaa kana kadhata isaa dhaga'e jedhe Waaqa. God sent this tax collector, made him righteous to his house. Nama simbira jiru barri kun bara namatti faradan miti bara of baasanidha jedhaani. This time is a time to escape by oneself, not a time to judge others. Tolli keenya moofaa abaarsaati. Our righteousness is a filthy rag. Waan ittiin of himnu kamiyyuu hin qabnu. And we don't have something to proud by. Karaa dhiiga isaa garuu mudaa hin qabnu qajeelaadha nuyi. But because of Jesus Christ, we Wanti were nuyi himannu yoo jiraate, wanti nutti hirkannu yoo jiraate, ga'umsi keenya dhiiga isaa duwwaadha. made righteous, and our sufficiency is only his blade. Akkuma namoota Galiilaa sana, akkuma namoota Yerusaalem sana, namichi Fariisaawiin kun akka warra qaraxxuu sana, akka warra saamtu, akka warrattu waan hin taaneef sin galateeffadha jabina isaa lakkaaye. These Pharisees considered his strength, saying, Thank you, God, because I am not like these people. Waan sinitti hima. Let me tell you this. Barri kun ganaatti fooyya'ee gaarii ta'a jettaniin eegnaa. Never expect good of this time. Har'a Itoophiyaan haala politikaatiin rakkatti. Maybe today Ethiopia is facing a challenge or a political disability. Itoophiyaa duwwaa miti garuu addunyaa guutummaatu challenge jala jira. But not only Ethiopia, even the world at all is facing. Inni kaan lolaadhaan dhuma, inni kaan beelaan dhuma, inni kaan abiddaan dhuma, inni kaan challenge all of the world. Different challenges all over the world. Maaliif beektu? Do you know why? Yeroon dhiyaataa jira. The time is at hand. Dhirsi misirroo keenyaa dhufuuf ga'eera. Our bridegroom is at the gate. Hidhaa cubbuutti nu hiikuudhaaf yerichi dhiyaateera. He is on the gate to Kanaaf deliver yeroo gaariin eeginaa. us. So do not wait for the Yesuus keessatti garuu yeroon kamiyyuu yeroo gaariidha. comfort time, because every time in Christ is Sirraa maaltu eegama? a good time. Yeroo hundumaa You are expected yaada garaa geeddarachuudha. to repent every time. Namni yaada garaa geeddarannaa qabu If you have the heart of repentance, waa lama isinitti mana dhaggeeffadha. Namni yaada garaa geeddarannaa qabu if you have the heart of repentance, tokko the first thing, diinaan hin mo'amu. you will never be overcome. Yoo kufe yuun kaa'a. You will rise even you fail. Lama Second, namni yaada garaa geeddarannaa qabu if you have the heart of repentance, dullumna fuuraatti hin dhufu. you will never get old. Hullee yetaaddasee no yeroo hundumaa haaraa deema. You are daily renewed.
Faarsaa 51 tokko amma 10tti dhaqa dubbisa. If you read book of Psalm 51, 1 through 10, Warra fuula Waaqayyootti kufan Gooftaan ulfinaan ol kaasa. God will rise those who fail in Daandii warra mo'atanii, daandii warra mo'icha qabanii macaafa keessatti argitanii, anatu caala, anatu nama akkasiiti miti. Warra fuula Waaqayyootti kufanidha. Warra dadhabaa ta'uu isaanii beekanidha. Warra cubbamaa ta'uu isaanii beekanidha. Warra akkasiiti warri moo'e. Moo'uu yoo barbaadde, darbuu yoo barbaadde, ce'uu yoo barbaadde, fuula isaatti gadi jedhinni mo'ol si qabaa. the victorious men you have seen in the Bible were humbling in the presence of God. If you want to conquer, humble yourself in His presence. Macaafni akkasidha. That's why the Bible says Hojii ergamootaa boqonnaa 17 lakkoofsa 30. in the book of Acts chapter number 17 from verse 13. Meena duuka jedha. Bara wallaalummaa isaanii Waaqayyo namatti lakkaa'uu dhiiseera. Amma garuu namni hundinuu iddoo hundumaatti yaada garaasaa akka geeddaratu abboomeera. Mee warra dhageessan iyyaati ameen. Says, so having overlooked the time of ignorance, God is now proclaiming to mankind that all people everywhere repent. Bara wallaalummaa Waaqayyo namatti lakkaa'uu dhiiseera. God has overlooked the time of ignorance. Isatti bara wallaalummaan gootee sanaa dhiiseera Gooftaan. God has ceased counting that your time of ignorance. Idaasitti lakkaa'aa ture bara Museetii kaasee Yesuus tufannoo irratti cinqaarsee galmee sana sirraa cufee galmee haaraa bane. The death you were condemned by from the time of the old covenant, Jesus has nailed it upon the cross. Inni sitti lakkaa'aa ture Yesuusitti lakkoofnaan sirraa cufame. Because of Jesus, that document was closed. Bara wallaalummaa lakkaa'uu dhiiseera Gooftaan. No more is a time of Amma garuu namni hundinuu lafa jirutti yaada garaasaa akka geeddaratu Waaqayyo abboomeera. ignorance. It is overlooked, but God has declared that everyone should repent. Mee isinin tursu waa 4-3 isinitti meen dhaaba. Let me give you 3 clues as I'm going to round. Namni yaada garaasaa gaafa geeddaratu maaltu ta'a? What will happen to him when someone repents? Namni yaada garaasaa gaafa geeddaratu maaltu ta'a? What will happen to him when someone repents? Tokko The first thing happened to him, badiisa dhufu jalaa oola. he shall escape the coming destruction. Maal jalaa? He shall escape what? Badiisa dhufu jalaa oola. The coming destruction. Namni yaada garaasaa gaafa geeddaratu When somebody repents, badiisa dhufu jalaa. he shall escape Du'a dhufu jalaa. from the coming days, Salphina dhufu jalaa. embarrassment, Hattuu lubbuu namaatu butuu lubbuu namaa butee deemu jalaa oolta gaafa sana. and you will escape the thief of life. Faarsaa Daawit In the book of Psalm, 7:12 chapter number 7 from verse 12, akka jedhu achirratti the Bible says right there, namni yaada garaasaa hin geeddaratu yoo ta'e Waaqayyo billaasaa qara ta'edha. if evil people don't change their ways, God will sharpen his sword and he will get his bow ready to use. Hidda dheekkamsa isaas jabeessee kaasa'edha. He will get his bow ready to use. Sagalee kanarraan deebi'a dhagaa. Let me repeat this statement. Namni yaada garaasaa hin geeddaru yoo ta'e Waaqayyo billaasaa qara ta'edha. If man is not willing to repent, God will sharpen his sword. Dha'ichi seexana duwwaa biraa dhufa miti. A distraction is not usually from Satan. Waaqayyoon biraas hin dhufa. There is sometimes from God too. Namni yaada garaasaa hin geeddaratu yoo ta'e If a man is not willing to repent, Waaqayyo billaasaa qarata. God will sharpen his sword. Gaafati yaada garaa kee geeddarattu billichi garuu diina keetti deebi'a. But when you repent, that is what shall be for your enemy. Yaada garaa geeddarachuu jechuun To repent is to mean ani cubbamaadha. to confess one's Karaan koo sirrii miti. sin and transgression, Hojiin koo sirrii miti. admitting mistake Dhiiseera. and retaining Harka kenneera. and surrendering. Loltuun gaafa booji'amu maal laata? What do the armies do when they are surrendered? Harka kenneera jechuun kana booda sin loluu nan lolini sitti kooluu galeeraadha. Surrendering is to mean henceforth I am subjected to you. Yaada garaa geeddarachuun harka kennuudha sitti kooluu galeeraa isa kaleessaa dhiiseera amma immoo natti araarami amma immoo na deebisi jechuudha. To repent is to mean to surrender and saying to the Lord, now on I subjected to you and I gave my hand to you. Hallelujah. To him be the glory. Namni yaada garaasaa gaafa geeddaratu When someone repents, balaa dhufu jalaa oola. he will be delivered from the coming destruction. Mee sagalee tokko sinii kenna. Let me give you a Bible verse.
Waaqayyo Nanawween garagaluudhaaf guyyaa 40 ishee afe. Magaala Nanawwee nan garagalcha jedhe Waaqayyo. When God said to Nineveh, I will destroy this city after 40 days. Raajii Yoonaas boqonnaa 3 tokko kaaftanii gaafa dubbiftan argattu. You can have the account from Jonah chapter number 3 from 1. Yoonaasin itti erge dhaqee saba sanatti dubbadhu magaalli sun garagaltee dhumuuf guyyaa 40tu afeedhe. God warned this country through Prophet Jonah, saying this city is about to be destroyed after 40 days. Yoonaas didee karaa Tarses irra ka'e. And Jonah refused and went other side. Asirratti rakkina raajotaa isinitti mana dhaggeeffadhaa. Let me give you some mystery right here. Maaliif Tarses irra ka'e beektu? Do you know why Jonah used Tarshish? Dubbichi akka Waaqayyotti dubbate dhugaa ta'uu beeka. He knows that the prophecy shall come to pass. Dhaqee gaafa itti dubbadhu sabattiin garaa geeddarattee gaafa deebitu raajiin koo na jalaa soba ta'an hin dubbadhe. But he was worried about his prophecy that if these people repent, God will never harm them. Anis narraa raajotuma keessan jira miti raajonni bara kana afuura qaallummaa qabu. Afuura qaallummaa beektu? Sinittani madagaa. Qaalluun amma gaafa sinitti kakatti qaalluun. When the Juju people, Qaalluun sinitti kakatti. they may vow against you. Intala keessan anaa fidi nan fuudhaa yookaan sangaa keessan anaa fidi jetti. They may say to you, bring that your daughter for me. Gaafa sin diddan hamman gombisa hamman si garagalchaa jetti. And if you refuse, they vow to you, I will kill them. Namoonni bara kana jiranii And yoo raajii sinitti dubbatanii araara sinii kadhatanii akkasin ooltan hin godhan. most of the current prophets, Isa isaan dubbatan akkasin irratti ta'uu barbaadu gaafa ta'u natitti raajnaan kun oo ta'eem isaan isa kan isaanii dubbii afaan isaanii sana barbaadu malee riiwaardiin isaa yookaan namoonni ooluu isaa sana ni ilaalan isaan. are acting like those people waiting for your destruction. Kaayyoo Waaqayyo sagalee raajii fiduufi yookaan dubbii fiduufi namicha balleessuuf miti. The purpose of God's prophecy to a man is not to destroy that Maal man, gochuudhaaf malee? but to what? Oolchuudhaaf. To rescue him. Amma Yoonaas inni didee karaa Tarsees irra ka'eef Jonah went to Tarshish gaafan dubbadhu sobduun ta'anii. because he was considering that I may be Itoo inni dubbate sun Nanawween guutummaatti garagalte Yoonaasi. prophet. Sagalee raajii kootii ta'eera Waaqayyoof galannaa ta'edha. He may take God if those people were perished. Gooftaan immoo horii isaati ati waan taateef baduu kee hin barbaadu fayyuu keef ooluu kee barbaada. Because you are his treasure, God is not willing that you will be destroyed. Kanaaf jedhama raajonni bara kana jabaadhu keessaa baata Waaqayyo si oolcha siin kadhadhaa in ooltan jedhan badaa jirta dhumaa jirta ishee afixu gooftaan. That is why most of the current time prophets are warning you that Waaqayyo si oolchuudhaaf si gargaaruudhaaf nama sitti erga malee si balleessuudhaaf miti. rather than praying for you, but God sent to you a man just to correct you, not to destroy you. Maaliif? Do you know why? Dhimma saba Nanawwee qaba gooftaan. God has a plan for Nineveh. Dhaqeetti raaja. He went and prophesied to them. Nanawween xinnaa amma guddaatti dura Waaqayyootti kufe. And the people bowed down in the presence of God from the bigger to the smaller. Jabbiin illee haadhatti marrataa oolte isaan illee wal haati filmuun illee waliin oone gargar ba'e. Even the young calf has not Araar jedhan fuula gooftaatti kufanii. sucked a milk. Waaqayyo waaqarraa ulee dheekkamsaarraa deebisee magaalli Nanawwee garagaluu jalaa afte. When God relent that Nineveh escaped the destruction. Yoonaas aduun gumnaan dhaqeetu biqilaa qobboo tokko jala taa'ee aduun baay'eessa gumnaan achiiti aduu tokko aduu jalatti qabbaneeffatee boromtaa isaa gaafa inni dhufu buqqettii gogse Waaqayyo. When Jonah went down a tree and God dried that tree within a day. Buqqee gogse. God dried that tree within a day. Hin aare. And Jonah angered. Isumayyuu san kaleessa jalatti boqodhe maa boqottee gogsitee innaan akka jedhe Waaqayyo biqilaa kaleessa lafaa ba'ee borgoguuf aarte miti ateedhe. Sabni kun immoo anaan kana caalaa natti dhaga'ama baduu sabichaa hin barbaadu ooluu isaan barbaada. Siin biqilicha amma kana si aarsee sitti dhaga'ame ammoo waa'ee sabichaa natti dhaga'ama jedhe gooftaan. God said to Jonah, if you angered that much to a tree that grown yesterday and dried today, how much more I will consider about my people. Dhagaa waan sinitti ma. Let me tell you this. Dhagaa jirtu mini. Are you listening to me now? Meeroon wajjin jirtan.
Can I see your hands if you are with me? Nanawween gara waaqayyootti gaafa deebite. When Nineveh people repent, Araaraan dura waaqayyootti gaafa kufte. when they bow down asking mercy from God, Badiisaaf firdiin magaala Nanawwee irratti bahe hin garagale. that judgment and destruction Ergaan sii qabaarra. document turned over. Labsii seexanniif biyyi lafaa namni sitti baase hin dinqifatin. Abbaan firdii waaqayyoodha. Never be amazed of the declaration of Satan against you, for that Isa jalatti kufi. is God. Firdii bahe sana sirraa garagalcha gooftaan. Come and be down in his feet, for he will turn over that accusation. Yihuudoonni bor lafarraa dhumu Mardokaayi bor fannifama. Mordecai was about to be hanged tomorrow, and the Jewish are about to be destroyed tomorrow. Yihuudoonni mandaraa Suusaan keessa jiraatan hundi isaanii bor lafarraa dhumu. And people of Susan are about to be destroyed tomorrow. Labsiin baheera hamaa bukkeedha mooticha Yaashu'eer bukkeetti dhiyaate. There were a declaration went ahead from Hama, Yihuudoonni fuula waaqayyootti kufan. and the Jewish Araara kadhatan. cried to the Lord, saying, "Have mercy on us." Asteer qomoo ishee bakka buutee mooticha irratti dhiyaatte araara kadhatte. And Esther also prayed for the mercy, Halkan tokkotti dubbiin garagalee bule. and the situation was turned over. Biyya Hindii amma biyya Itoophiyaatti biyya 127 irratti labsiin bahe maal kan jedhu sanyii Yihuudootaatti akka namni hin buune qooda haduma jedhamu ajraatan. Labsiin geeddara gooftaan gaafate isa duratti kuftu. A declaration was turned over by another declaration, saying, "Let them live rather than they die." Namni fuula waaqayyootti kufee araara gaafa gaafatu. When you repent and ask for the mercy of the Lord in his presence, In agarree amma koronaan biyya lafaatti xabate Itoophiyaa keessaa ammamitti bu'e ilaaltaniittu. have you considered how many people has corona affected from Ethiopia? Imimmaan keenya buufnee waaqayyoon duratti gaafa kadhannu hirreessaa dha'e gooftaan. When we wept and prayed upon his presence, God disarmed that power. Namni gara waaqayyootti deebinaan dhibeen guddaan hin jiru rakkinni guddaan hin jiru hundinuu mo'amaadha gooftaadhaan. Sickness. If you repent, there is no great sickness. Everything is defeated. Rakkinni guddaan deebi'uu keenya dhiisuudha. The problem is that if we are not repenting. Mee sagalee tokko sinii kennu. Let me give you a verse again. Seenaa baraa isa duraa 21 First Chronicles chapter number 21. gaaf tokko seexanni yaada Daawit mootichaatti dhufee gale. One day Satan provoked David. Seexanni yaada isaatti galeennaan dhaqaatii saba Yihuudaatiif saba Israa'el hundumaa lakkoobsa sabichaa natti fidaa jedhe. When Satan incited David, David said, "Go and count people of Judah and bring the number of the people to me." Dhaqanii hojjetoonni isaa saba Yihuudaaf saba Yerusaalem hundumaa lakkaanii lakkoobsa sabichaa itti fidan. And they went and counted the people of God, the Jewish people and Jerusalem. Maaliif beektu? Do you know the reason? Namoota lolaaf qopheeffatu keessaa baruuf inni. It was to filter the battlemen. Waaqayyo immoo bulchi eegi jedhee malee sabicha lakkaa'i jedhe miti. Oolaa abbaa isaa yookaan reettee abbaa isaa miti. Hortee waaqayyooti sabichi. But God has not told him to count, Kan isaaf kenname bulchuu duwwaadha. but to rule over. Amma akka balleessee isaa gale. When David understood that he committed a mistake, Saba waaqayyoo lakkaa'uun isaa akka sirrii hin taane bare. that it was an error for him to count his people, Afurri waaqayyoo Raajii Gaad jedhamu tokkotti dhaqee dubbate. the Spirit of God went and talked to a prophet called Gad. Daawit na yakkeeraa firdii sadiin itti fidaa. Firdii sadan kana keessaati tokko fo'atu dhaqi itti miidheen. God said through the prophet, "David made a mistake against me, so I will punish him by one of these judgments." Tokkoffaa hidhee waaqayyo. One of these, Beela waggaa torbaa. I will bring a famine for 7 years. Lammaffaa hidhee waaqayyo. And the second, Ji'a sadiif diinaan ari'atamuu diinni keessi duuka bu'ee si ari'ate ati immoo dura fiidda hidheen. to be persecuted by his enemy for 3 months. Sadaffaa hidhee waaqayyo. And on the third, Dhayichaa guyyaa sadii hidheen.
I will bring the 3 days wrath on him. Kana keessa kamtu si mijata natti miidhee raajii waaqayyo irra dhaabatee waaqayyoottan naqee maatii dhacha sakamsii wayya keessaa filadhu edeen. That prophet came and said to David, choose one of these wraths so that I will answer to my sender. Filadhu keessa. Choose one of these wraths. Daawit immoo nama balaadha. And David was smart. Nama fuula waaqayyootti kufuu beekudha. He was a man of repentance. Natti miidhaan irra dhaabatee raajichi. And the prophet was waiting for his answer. Anamba muddama keessan jira sittaasa hin danda'u edeen. David said, now I am distressed. Araarri waaqayyoo guddaa waan ta'eef harka namaatti kufuu manda harka isaatti kufuu naa wayya edeen. Now I cannot talk to you, but because God's mercy is so great, mee namni tokko harka mirgaa ol fuudha harka kee naa wayya edha. I prefer to fall upon his hand. Araarri isaa guddaadha waan ta'eef. For his mercy is so great. Harka namaatti kufuu manna harka isaatti kufuu naa wayya. Let him fall upon his hand than falling upon others' hand. Daawit akka balleesse baree fuula waaqayyootti kufe. Waaqayyoos waaqarraa itti deebi'e. Beela waggaa 7 hin finne. Dha'icha guyyaa 3 hin finne. Diinaan ari'atamuutti hin finne. Namoota muraasarra dha'icha geerraa kan hafe waaqayyo ulee dheekkamsarraa kaasee araaraan gara isaatti deebi'e. So when David repents, God had a mercy on him. Namni gaafa gara gooftaatti deebi'u. The time a man repents, Firdii balleessu firdii salphinaatirraa ka'a. judgment of destruction will be cancelled of him. Garuu garaa deebi'u qabda ari'ati. But have you the heart of repentance? Garaa deebi'u qabda. Do you have the heart of repentance? Garaa deebi'u qabaannaan. If you have it, Inni biyya lafaa balleesse si balleessuu hin danda'u. the destroyer of the world Inni cannot biyya lafaa miidhe mana kee bira darba dhiiga olichaan. destroy you by the power in the blood of the Lamb. Lama. The second, Namni yaada garaa isaa gaafa geeddaratu when someone repents, mootummaa waaqayyootiif qophaa'a. he will guarantee of his preparation to the kingdom of God. Warri yaada garaa isaanii geeddaratan mootummaa waaqayyoo irraa fagoo miti. People of repentance are not far off the kingdom of God. Mootummaa waaqayyoo ganaa argina miti argineerra nuyi. We are not about to see the kingdom of God. We are in the kingdom now. Irran deebi'ana dhagaa. Let me repeat this statement. Mootummaa waaqayyoo ganaa dhaqnee argina miti argineerra. We are not about to see the kingdom of God future ahead. Mootummaa waaqayyoo ija fooniitiin kan argamu miti mootummaa hafuuraati. For the kingdom of God is a spiritual kingdom and we are in it now. Mootummaan kun lafarratti ijaarama miti garaa laphee namaa keessatti ijaarama. And this kingdom was built in the heart of man. Luqaas 17:20 In Luke 17:20, gooftaa Yesuus akkas jedhe. Jesus said, Ilaa mootummaa waaqayyoo achi jira. behold, the kingdom of God is there. Ilaa achi jira yoo isiniin jedhan. If they say to you, Hin dhaga'inaa. listen not to them. Mootummaa waaqayyoo ammayyuu isin gidduu jirti jedhe. For even now the kingdom of God is in your midst. Kana jechuunsaa This is to me. mootummaa waaqayyoo jechuun Yesuus Kiristoos mataa isaati. The kingdom of God by himself was Jesus. Ammayyuu isin gidduu jirti. So the kingdom was between you two. Maatiyos 12:28. In Matthew 12:28, Afura Beelzebuul afura hamaadhaan afura hamaa baasa jedhan gooftaadhaan. when they said to him, this was casting Satan by the spirit of Beelzebub, Mootummaan tokko mootummaa akka isaan jabeessa malee hin diigu jedhe gooftaan. and the Lord said, how can a kingdom come against a kingdom? Mootummaan tokko mootummaa akka isaan irratti ka'e immoo dhaabachuu danda'are. And how can it stand if it can against itself? Ani garuu isinittan himaa. But let me tell you this. Afura waaqayyootiin afuroota ammoota kanan baasu ergan ta'e yoos mootummaa waaqayyoo isin irratti dhufeera jedheen. If I am casting down Satan by the Spirit of God, then the kingdom of God is between you now even. Kana jechuun This is to me. mootummaan waaqayyoo mootummaa afuraa ta'uu isaa dubbate gooftaan. The kingdom of God was a spiritual kingdom. Lafa mootummaan waaqayyoo jiru seexanni taa'uu hin danda'u. Lafa mootummaan waaqayyoo jiru dhukkubni taa'uu hin danda'u. Lafa mootummaan waaqayyoo jiru hamaan taa'uu hin danda'u. Mootummichatu nu gidduu jiraaf seexanni iyyee ba'a. Mootummichatu nu gidduu jiraaf dhukkubni cabee nama gadhiisee ba'a. Gana argina miti argineerra. Ganaatti deemna miti keessa jirra. Even we are experiencing the kingdom of God in our midst, because wherever the kingdom of God, Satan cannot withstand, and we are looking to him too. Warri yaada garaa isaanii geeddaratan mootummaa waaqayyoo irraa fagoo miti. People who repent
will never be far of the kingdom of God. Marqos tokko kudha afur. If you read Mark chapter number 1 from verse 14, Yohannis cuuphaan akkas jedhe. John the Baptist said, Mootummaan Waaqayyoo isinitti dhiyaateera yaada garaa keessanii geeddaradhaa. repent, for the kingdom of God is at hand. Maatiyoos 3:2. If you read again on Matthew 3:2, Yesuus akkas jedhe. Jesus said, Mootummaan Waaqayyoo isinitti dhiyaateera yaada garaa geeddaradhaa. repent, for the kingdom of God is at hand. Nama simbira jiruun Tell to your neighbor, sitti dhiyaateera jedhaani. repent, for the kingdom of God is at hand. Sirraa kan eegamu But you are ought to yaada garaa geeddarachuu. repent. Waa sirriitti madhagaa. Let me tell you this. Loltuun A soldier, jireenya kiristaanaa loltuu wajjin wal fakkaata. the life of Christians are resembled to the life of soldiers. Maaliin wal fakkaata? Why? Qophii irratti. In their readiness every time. Loltuun sirriin A proper soldier hidhaa isaa hiikkateen taa'u. will never disarm himself. Ganaa diina dhufaa jira jedhanii timnaan biyya isaa lafaan fuudhu. He will never arm himself when he saw enemy. Yeroo hundumayyuu qophaa'ee He is ever time prepared. yoo buddeena nyaatu Even during his lifetime. maayettan How do he eat? hidhaa isaa akkam godha Teedhuma nyaata. gaafa rafuu. Isuma wajjin. Loltuun sirriin The proper soldier hidhannaa isaa lafan kaa'u. will never disarm himself. Kiristaanonni sirriin So the proper Christians yeroo hundumaa qophaa'anii taa'u. are ever ready, Qophaa'anii. ever prepared. Yoom gooftaan gara isaanii akka dhufu, yoom gara isaa akka dhaqanii hin beekan. Because they do not know when to go to their Lord or when their Lord will come to them. Kanaaf That's why yaada garaa geeddarannaadhaan. they will prepared by repentance. Sitti dhiyaateera mootummaa Waaqayyoo. The kingdom of God is at hand again. Dagataan ta'iyyaa Never be yaada garaa kee geeddaradhuu taa'i. repent and be ready. Gaafa sana bakkeetti naftu akkuma dhufeen onlaayinii si butee deema. That day you will see him online. Waaqarraa yemmuu mul'attu ulfeenaan yemmuu deebitu anaa si faarfatu kottu anaa si lallabuu kottu anaa si kadhatu kottu si ajjeesuu si atu sitti hin dhufin si amatu sitti hin dhufin si yaada garaa geeddaratee taa'u siifaa dhufu Yesuus. May he not Ameen see siifa you dhufu yeroo akkasii. when you are committing sin at his second coming. Barri kun bara namoof dagateera faayiruudha. This time is a time of ignorance in their sleeping. Dallaan mandara Yaarikoo namoota irratti kufe sun yaada garaan geeddarachiifne warra argan. That tower was not triggered so that they will repent. Rakkin Heroodoosi namoota Galiilaa irratti godhe warra kaan naasisee garaan geeddarachiifne. That action of the king has not led them to repent. Rakkina irratti rakkina dabalaa bula biyyi lafaa. So the world was increasing terrible upon terrible. Wanti ta'aa jiru ammayyuu naman dammaqsu naman kadhachiisu. And what is even being done now is not letting money to away. Yoo dammaqxee yaada garaa geeddarattee dhaabattee kadhatte garuu seexanni karaa kee darbuu hin danda'u hojii isaa dhaabda lafa jirtutti. But if you are smart enough to be awake to come against, you will hinder the work of Satan. Waggaa ja'a dura namichi xonqaayin qabamee asitti dhufee dhugaa bahe tokko mana gubbaatti yeroo qilleensa kana gubbaa balali'aa darbuu dhufnu likki laqamtee irra gaafa geenyu darbuu hin dandeenyu jedhe. Maaliif ennaan qilleensa haaraa adii tokkotu waaqamma lafaatti dhokseera jedhe. Hin danda'ani darbuu dhiiga walichaan. The testimony we have heard 6 years ago, there was a magician who was flying upon the air of Nakamte, and he said we couldn't pass over this because of the atmosphere was possessed. Lafa umni kadhataa jirutti lafa namni yaada garaa isaa geeddaratee dura Waaqayyoo kufutti hojiin dukkanaa hojjechuu hin danda'u. The work of the darkness will never ever prosper wherever there is a repentance and the power of prayer. Kiristaanni yeroo kam amma mee waan sinitti hima namoonni baay'een Many people namaa wal lolu may fight.
with their friends, Nama wallolu. when they fight with their friend, Jiashan, Jiaja, Jibba Garaa sanatti baachaa turanii gaafa irbaanni qulqulluun ga'u kottuun attaraara mirbaata gooftaan fudhadhaati. Gooftaadhaa jedhee sii dhiiseera. Gooftaadhaa jetteen dhiisin ofii jettu dhiisi. they stick to their offense Nama simbira jiruun ofii jettu dhiisi jedhaanii. for a long time. Yoom yoomuu walitti araaramu gaafa foon gooftaaf gaafa dhiiga gooftaa sana gidduutti yoo dhufe hoo gaafa foon nyaataniif gaafa dhiiga dhugan duwwaa. Kiristiyaanni yeroo kam Christianity is Yeroo ever time action. jireenya qalbii diddiirrannaaf jireenya dhiifamaa qabaachuuti sarara jira. It is a life of repentance and a life of forgiveness. Sinaa fayyisu gooftaan. May the Fayyi. Lord heals you. Dhukkuba hafuuraarraa fayyi dhiiga walichaan. Be healed from that spiritual. Dhukkuba jibbaarraa fayyi. Be healed from that hatred. Maaltu ba'aa nama baachisa. What lets you heavily laden? Jibbi ba'aadha. For hatred is a burden. Maaltu ba'aa hafuuraa isinirra kaa'e. Why do you carry that spiritual burden? Raadiyaa labaasak raadiyaa lalaboosaa tardiyaa. Waaw, eewu kan na wajjiniin jiru. Yesus Kiristoos kaleessa sarras bara baraan isuma sana. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Sadii The third, gaafa deebi'an yookaan araara yookaan qalbii diddiirratan maaltu dhufa? Sadaffaan fayyinatu dhufa. Fawus yimaxaal. when you repent, you shall receive healing, Fayyina hafuuraaf fayyina fooniitu dhufa. and you shall also receive salvation. Amma bara kana kan sin fixaa jiru dhukkuba foonii cala dhukkuba hafuuraati. The problem of this time, the terrible challenge is spiritual sickness. Irra sinii deebi'a. Let me repeat. Kan bara kana sin fixaa jiru kaansarii caalaa dhukkuboota adda addaa mul'atan caalaa dhukkuba hafuuraatu sin fixaa'eera. The terrible sickness destroying money rather than cancer is spiritual sickness. Dhukkuba hafuuraarraa namni bilisa ta'e nama muraasa. It is very few people, those who are free of spiritual sickness. Okkolaadha jireenyi keessan. They are crippling. Nama miitanii miidhamtanii okkolaa They have dhukkubsataa offended others. aadaa gungumaa. Siifan kadhadha nama kana dhiiga olichaatiin. I will pray for you from this time on. Ba'aa namni siif hin beenneen kan rakkattu dhukkuba qoricha hin qabneen kan rakkattu irraa siikeera. If you have been suffering from Siikeera hidhaa kanarraa dhiiga olichaan. invisible Siikeera dhukkuba kanarraa dhiiga olichaan. and incurable sickness, may you be healed. Dhukkuba hafuuraa. Spiritual sickness. Dhukkuba hafuuraa. Spiritual sickness. Ammeenyi jallinni jibbi nafsa gadaayinnet. Murdering, evil, hatred. Isaan kun dhukkuba hafuuraa namatti fidu. And these are agents of spiritual sickness. Saa'ol dhukkuba hafuuraa qaba. King Saul was suffering from such Dhukkuba hafuuraa kun hinaaffaadhaan itti gale. a spiritual sickness, which was spirit of jealous. Seexanoonni dhufanitti dacha'anii isa rakkisu irriba dhowwu maaloo nama bayeessa godhee kiraadhaan haa rukutu waamaadha. Daawit inni hafuurri fayyaa qabu immoo gaafa inni dhufee kiraara rukututti ga'u irraa fagaatu gaafa Daawit deemu immoo dhufanitti dacha'u. Isaan akkasii iyyanii ba'an nama keessaa. Warri iyyanii ba'an dinqiidha isinilleen sodaattu na salphisin jettu salphina miti inni dinqiidha dhugaan isinitti hima. Maaliif haluma takkaa caraantee irraa galaggalamta? Ituu iyya isin keessaa yaa'e dhugaa gooftaa dinqii. Maaliif yoo baay'ate suma shaniyyitu isa booda bilisa baatu. Isaan kun garuu iyyan garuu maal godhu? Nama nyaatu. Okkolaa nama godhu. Isa kana abbaadhuma tiyyisiisee of keessaa baasa. Nama simbira jiruun isa kana abbaadhuma tiyyisiisee of keessaa baasa jedhaanii. Ameen. Ilaa inni iyyeessi keessaa ba'u amma namoonni baay'een gaafa ifatamutti gaafatti amma gaafa laayinii irra deemee dhaqee bira ga'u Yesuusin jedhachuu maalatu mana ifatanii. Inaaf ugaayyoon iluma iyyatu mana ifatanii maaliif? Ilaa inni iyyee ba'u sun dinqiidha. Dinqiidha inni hin argamu. Kan Saa'olatu iyyee ba'e silaa hin galaagalama namichi. Bara jiraatota marakkisuu dhumarra fudhatee bade. Kanaafuu yaada garaa gaafa geeddarattu, gaafa dhiiftu, gaafa of keessaa ifattu,
dhukkuba afuuraa maal taata hin fayyita nama simbira jiru fayyuu si wayyuu edhaani egaa isa kana raajiin eegina ofumaaf keessaa baafta edhaani dhukkuba afuuraa spiritual sickness arra dhukkuba foonitti sin fayyita. Today you shall be healed even from the Jesus Christos kaleessa sarras barabaraan suma sana. Sickness for Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Barri dinqiin darbine. The time of the የታምራ ዘመን አላለፈም ዛሬም ኢየሱስ ያው ነው. Was not over, for Jesus is the same. namni yaada garaasaa gaafa geeddaratu dhukkuba afuuraa dhukkuba foonittis hin fayya. When you repent, you shall be healed of spiritual and physical sickness. Osee jaa tokko amma lamaatti. In Hosea chapter number 6 from 1 down to kottaa gara waaqayyootti deebinaa. it says, let us return to our God. Mena wajjin jedhaa kottaa gara waaqayyootti deebinaa. Isatu nu cabsee, isatu nu wallaanaa, isatu nu madeessee, isa terbeerra buusee madaa keenya nu hodhaa. Ameen. Gaafate gara isaatti deebitu cabni wallaanamne hin jiru, dhukkubni hin fayyine hin jiru, madaan qoricha hin qabne hin jiru. It says, come, let us return to the Lord, for he has torn us, that he may heal us. He has struck us down, and he will bind us up. Gaafa deebi'u namni hin fayya. So you will be healed when you repent. Yeroo baay'ee dubbadheera. I have said this many times. Namicha tokko al tokko guyyaa si'a sadii deebi'ee dhufe. I saw a man came here 3 times. Si'a sadiin kadhadheef garuu hin fayyuu dide. I prayed for him 3 times and he was not healed. Geestaawusi si'a lama galee si'a tokko immoo saba keessa si'a sadiin harkarra kaa'e. I laid my hand upon him to pray for him 3 times. Ofiis kan siraa hojjete amman harka sarra kaa'e tun nama biraarra kaa'e namni biraan fayya ture oddoo warra kaaniis hin qabee garuu immoo hin fayyine. But he was not healed. Gaaf tokko ituun tajaajilaa jiru sagalee raajii dhufe guyyaa afuraffaa dhufe. One day on his 4th time, the Spirit of God came to him through prophecy. Lubbuu miite sanaaf dhaqee araara godhe waaqayyo. And he said, go and forgive to the soul you have offended. Namicha amma Xuqur Ambassaatti deemeera manni yaalaa safeen jiru. And the man went to even to the Black Lion Hospital to be healed from his sickness. Galee gaafanni akkuma gooftaan jedhe lubbuu sana irratti dhaqee lafa dha'u dhukkubni immoo irraa lafa dha'e. When he went and forgave to his brother, that sickness went down of him. Deebi'ee dhufee dhugaa ba'e. And he came back for testimonies. Waan sinitti nu. Let me tell you this. Faarsaa 50:23. In the book of Psalm, chapter number 50 from verse 23. Namni aarsaa galataa naa dhiyeessu ulfina naa kenna. Isa karaa isaa qajeelfatutti fayyisuu koo nan agarsiisaayidha. It says, he that praise me will sacrifice for me, and to the upright shall I show him my salvation. Isa maal godhu? To whom? Isa karaa isaa qajeelfatutti fayyisuu koo nan agarsiisa. To he that prospers his ways. Imma dhumuu qabu biraa fixxee araara gootee yaada garaa geeddarattee dura waaqayyootti gaafa kuftu dhibeen qoricha hin qabne kamiyyuu hin jiru. If you repent, an argee lallaba malee dhaga'ee lallaba miti baran dhaabbadhee lallabe waggaa 22 kana keessatti gooftaa Yesuus dhukkuban hin fayyifne hin argine jakootiinan. Yaa olaantummaa dhukkubaan lallaban olaantummaa waaqayyoon lallaba. Great sickness, for I have seen this and a preaching. Dhibee guddaan hin jiru gooftaa guddaa lallaban. I don't know great sickness, but I preach the great God. Isaiah 30:15. Isaiah 13:15. Na duukamee namni tokko waaqayyo gooftaan inni qulqulluun kan Israa'el yoo deebitaniif yoo gab jettan hin fayyitu. Yoo maal taatan yoo deebitan yoo gab jettan hin fayyitu. It says, for thus saith the Lord God, the Holy One of Israel, in returning and rest you shall be saved. In quietness and in trust shall be your strength, but you are unwilling. Barakada. At this time, bifti waaqeffannaa jira. there is a form of worshiping. Bifti kadhataa jira. There is a form of prayer.
Jireenyi isaa garuu hin jiru. But there is no a life of prayer. Emotionally. All situations are emotional. Amma namni gaafa faarfatu bukkeedha. Inu taala taanaan. If somebody is praising, jumping here and there, isa bukkee ilaalee tokko sitti ka'a. they never start again. Warra bukkee xuruu tanu taala keessan tanu taala. Isa bukkee ilaalee. Looking to his neighbor. Isa bukkee ilaalee. Looking to his neighbor. Tuqamee miti. Not because he was touched of the song. Laphee irraa miti. Not because of his heart. Ilaalee. Just looking to his neighbor. Bifi isaa jira. There is a form. Hiyya baay'eetu jira. There is a shout here and there. Garuu garaan deebi'u hin jiru. But there is no a heart of repentance. Garaan namaa Waaqayyo irraa fagoodha bara kana. For the heart of man is so far from God. Isaayyaas 29:13. But in Isaiah 29 from verse 13 the Bible says, Waaqayyo sabni kun dubbii afaan isaatiin anatti dhiyaata, ulfina naaf kenna, garaan isaa garuu natti fagoodha. and the Lord said, because these people draw near with their mouths and honor me with their lips, while their hearts are far from me. Afaanin na waaqessa. They worship me in their lips. Galata naaf galcha. They praise me in their tongue. Garaan isaa natti garuu fagoodha. But their hearts are far of me. Waaqayyo gurra hubatu siif kennu na dhaga'i maqaa Yesuusiin. May God give you the understanding spirit. Afaanin na waaqessa. These people Ulfina naa kenna. glorifies me in his lips, Garaan isaa natti fagoodha. but his heart is far of me. Waaqeffannaan dhugaaf hafuuraa salaphee irraa ta'edha. But the genuine worship is the worship Qalbii diddiirrannaan isa dhugaaf hafuuraa isa keessa lapheetii ta'edha. which is from the spirit and from the truth, from the inner heart. Kiristaanummaan isa nu bakkeetti agarsiifnu miti isa keessa lapheeti. And Christianity is the inner life, not the external Garaa life. deebi'u, laphee deebi'u, hafuura deebi'u. May you have the returning spirit, the returning heart. Nama simbira jiruun miillaan hin dhufin garaadhaan kottoedhaani. Say to your neighbor, come to the presence of God with your heart. Arra warri miillaan dhufan nama laalanii galu, warri garaan dhufan garuu fayyanii galu. If you are in his presence with your heart, you shall be healed as you go. Ergaan sinii qaba. This is a good news for you. Barri haa ammaataa adeema. Maybe the terrible of the time may increase. Amma 2015 galuuf jedha. 2015 is about to come now. Barichatti haraaraan baa. May you meet the year with Haraaraan bitaa baricha. forgiveness. Haraaraan mo'aa baricha. Redeem the time with your mercy. Humna haraaraa dura kan dhaabatu hin jiru. Forgiveness, for no one can withstand the Nu power. biyya lafaa irratti bara gaarii neennu Waaqayyoon keessatti garuu barri kamiyyuu nuuf gaariidha. As long as we are living in the world, we will never wait to the good time. But as long as we are living Ergaan sinii qaba har'a. in God, our Gara time is gooftaatti deebi'aa. good. Fidaa laphee keessan gara gooftaa. Waaqeffannaa fooniif hafuuraatu hin taane lapheen keessan gooftaatti dhiyaatu. Gooftaan sagalee dhageessan kana garaa laphee keessanii keessatti isiniif haa eebbisu. Humna dhiiga olichaatiin ameen ameen ameen. May God bless the word of God you have been listening and seal it into your heart by the power in the blood of the Lamb. Amen. Daqiiqaa lama isiniif hanqaradha dubbii kana irratti. Let you be on your feet just for 2 minutes. Yoo dandeessan kaadhabadhaa. Just for 2 minutes I will pray for Harka you. keessan Waaqayyo isa Waaqa irra jirutti ol kaasaa. And lift up your 2 hands to God in heaven. Mee karaa keessan ilaalaa. Let you check your ways. Mee jireenya keessan ilaalaa. Let you check your life. Mee dubbii kanarraa maal barattan? What have you learned from this? Maaltu isinitti bu'e? What have you have touched you? Maal sirreeffachuu barbaaddu? What do you want to correct? Pray, 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 pray. Sallu. Kadhadhaa Waaqayyoon. Pray to him. Keessi keessan amma yokkuma jabaatetti jira lapheen keessan immoo baqee jira. Are you yet strong-hearted? Ammayyuu lapheen kee ittiin buune dubbiin kun. Are you not even yet touched? Dubbadhaa. Now keep talking. Garaan dhala namaa jabaateera bara kana. For many are strong-hearted. Jabaateera. It is strong-hearted. Sagaleen ittiin bu'u, faarfannaan ittiin bu'u, kadhannaan ittiin bu'u, sagaleen raajii ittiin bu'u. Garaan dhala namaa jabaateera. The heart of mankind is getting tough and tough. Pray. Sallu, kadhadhaa. Garaa laphee keessanii cabsaa gooftaa duratti. Break your heart in his presence. Argama Waaqayyoo barbaadaa ofitti.
Search and look for his presence. Humna dhiiga olichaan siifan kadhadha. I will pray for you by the power in the blood of the Lamb. Siifan kadhadha obboleettii ko. I will pray for you now. Siin kadhadha obboleessa ko. Brothers and sisters. Abbaa ko haadha ko siifan kadhadha. Fathers and mothers. Garaan laphee keenni jabaate kun burruusa dubbii waaqayyootiin bututu. May this your strong heart be broken. Waaqayyo warra garaan isaanii cabee afurri isaanii bullaa itti dhiyoodha jedha. For God is so near to the broken Waaqayyo heart. garaa cabaa afura bullaa isiniif haa kennu ganama kana. May God give you the broken heart. Garaa cabaa afura bullaa isiniif haa kennu gooftaan ganama kana. Pure spirit. Garaan kee haa fayyu, garaan laphee kee haa fayyu. May your spirit be healed. Garaan kee inni didee deeme, libbi shaffaxe, garaan kee inni didee waaqayyo harkaa deeme kun, lapheen kee inni waaqayyo harkaa ba'e kun, qabeera ganama kana dhiiga olichaatiin. Qabeera dhugaa dubbii kanaatiin. Qabeera dhugaa dubbii kanaatiin. Adeebi'u garaan kee gara fannootti. Adeebi'u gara argama waaqayyooti. Adeebi'u gara jireenya ganamaatti. May your rebellious heart be returned to the life of Radia God. labassa kradia labassa tardia declaria. Radia labassa kradia lalalabossa tardia. Umna dhiiga olichaan garaan kee waaqayyo harkaa ba'e, garaan kee deeme, sammuun deeme, lapheen deeme, biyya lafaatti kan michoome, foonitti kan michoome, seexanatti kan michoome, humni bara dhumaa qabee kan jiru harkaa si baaseera. May your heart escape the life of the Satan and Harkaa si the life baaseera, harkaa si baaseera, harkaa si baaseera. of this Harkaa si baaseera obboleessa nana sinfalma dhiiga olichaan. Sinfalma obboleettii nana sinfalma. Lubbuu kee nan falma dhiiga olichaan, nan falma dhiiga olichaan. Hamaa san harkaa si baaseera, buttuu lubbuu kee qabe san harkaa si baaseera. Humna bara dhumaa harkaa si baaseera. Sinfalma dhiiga olichaan, sinfalma dhiiga olichaan. I will stand for you by the power in the blood of the Lamb, and I will let you to escape. Nan falma lubbuu kee, nan falma hamaan sun si fuudhee hin badu. Hamaan sun si fuudhee du'atti si hin geessu. Hamaa san harkaa si hin buusu. Hamaa lubbuu kee qabe, hamaa foon kee qabe, hamaa jireenya kee qabe. Garaan kee akka jabaatu kan godhe, qalbii diddiirrannaa kan si keessaa agate, waaqayyoon duratti kufuu kan si keessaa fuudhe, garaa cabaa kan si dhowwate, laphee jabeessa kan si godhe, hamaa si qabe sana, hamaa si qabee si fuudhee badaa jiru sana, hamaa sana, istiraatejii bara dhumaa sana, istiraatejii seexanaa sana, hamala bara dhumaa sana, barsiisa bara dhumaa sana, harkaa si baaseera dhiiga Yesuusiitiin. I let you to escape that Harkaa si baaseera dhiiga olichaatiin. and the scheme of the Harkaa si baaseera, harkaa si baaseera, harkaa si baaseera. La 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 bas sakradi la 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 bas. I deliver you from the hold. Merka mirgal fuda. Remain lifting up your right hand. Nama wallan so qabun arga. I saw people struggling, Wallan so, fighting, wallan so, struggling, wallan so. fighting, struggling. Nama wallan so wal qabu. I saw people struggling, Garu arka bute wallan so kan arka basun arga. but I saw a hand snatch them out from this struggle. Daqiiqa laman karadha. I will pray just for 2 minutes. Namoota seexanniif biyyi lafaa wallaansoon kun namoota seexanniif biyyi lafaa qabee yaada isaatti galfatee jaalala koo ganamaa keessaa gogsee fooniif dhiigaa waldaa koo keessa deddeebi'u malee jaalala koo ganamaa keessaa gogsee keessatti ajjeesee isadha wallaansoon kun naan jedha gooftaan. Garuu namootaan falmuun qaba ganama kana falmeen harkaa baasa jedhe gooftaatu. God is saying, I am about to snatch them out from that fight. La namoota tuqamantu jiru harka waaqayyootu dhufeetti bu'a, hafuura waaqayyootu dhufeetti bu'a. And the Spirit of God Tuqama addaa tokko tuqamu harka dhufeetti bu'utu jira. Jaalala ganamaatti deebisa gooftaatu. is about to touch many Raadiyaala people baasa, raadiyaala bara, raadiyaala laboos. and restore them to their Sinfalma dhiiga olichaati. early love. Sinfalma, sinfalma. I will stand for you. Si fuudheen badu hamaan kun. That evil will never take you Hattuun away. nama baay'ee mana isaa keessaa ta'e kun sinatu maqaa Yesuusiin. That death will never have your life. Si fuudheen badu obboleessa obboleetti. It will never take you away. Kottuu ganama kana mallatteessi. Mark them, Lord. Chaappeessa hafuura keetiin. Mark them. Ayyaana keessa biyya lafaaf seexana mo'atu irratti dhangalaasi. For your grace. Garaa cabaa kenniif, hafuura bullaa kenniif. Give them a broken heart. Sodaa kee irratti fidi. Firaa እግዚአብሔር. May you bring
Down on soda kee irratti fidi. the fear of the Lord. Qabi harka boleettii kana qabi harka isaa. Waaqarraa ixadhu harka isaa qabi ajajeeramna dhiiga olichaati. Hand her on from heaven. Raadiyaalabaa sakraadiyaalabaa satardiyaa. Waaqarraa ixadhu harka ishee qabi harka isaa qabi. Hand him on, hand her on. Hin nyaatin barichi. Barri nama nyaatu kun hin nyaatin. Hamaan nama qabu kun hin qabin. Qabi harka keetiin. May the evil time not destroy them. የእግዚአብሔር ጣት The finger of the Lord. harka gooftaa. The hand of the Lord. Harka gooftaa. Hand of the Harka Lord. gooftaa. Hand of the Lord. Waaqarraa ixadhu harka ishee qabi harka isaa qabi. Touch. Hold them up from heaven. Waaqarraa ixadhu qabi. Hand them on from heaven, Lord. Yoo si qabeenni gassi dhiisa ati yoo qabde garuu gad hin dhiiftu qabi. Hold them on, Lord. Qabi. For you will never release them Qabi humna baricha keessa dabarsuun. against this power Qabi. of the evil. Baricha akka bitan baricha akka mo'aniif qabi. To them to redeem the time. Humna cabsee dabarsu የጥርመሳ ኃይል. Give them a power to break Radi through. alaba sakradi alaba satardi adiklaria. Waaqarraa qabi harka waaqarraa qabi. Waaqarraa harka qabi. Waaqarraa harka qabi. Waaqarraa harka qabi. Uffata ayyaanarraa badetti deebisi. Jaalala bade deebisi. Abjuu bade deebisi. Nagaa bade deebisi. Dibata bade deebisi. Eebba bade deebisi. Surraa bade deebisi. Nagaa bade deebisi. Gammachuu bade deebisi. Humnaan dhaabi. Humnaan jabeesi. Akka bara durii iddoo aarsaa diigame ijaari. Kadhata bade deebisi. Radi alabas. Lord, may you restore their altar. May you restore their love. Ittibu. Touch them, Lord. Ittibu. Touch them. Declare yalalabos. Ittibu. Obboleettii kanatti obboleessa kanatti haadha kanatti abbaa kanatti jaalala keessanaan ittibu. Oh, radiala baba sakradiala bo radiala santardia. Jesus. Gara dhugaaf hafuuraatti, gara waaqeffannaa dhugaaf hafuuraatti, gara sodaa ganamaatti, gara si sodaachuutti, gara jaalala ganamaatti deebisi. Karababa santardi alabakradi alababa bosia. Riadala santardi alabos. Irratti dhangalaas afuura kee irratti dhangalaas ayyaana kee irratti dhangalaas humna amantii irratti dhangalaas humna jaalalaa irratti dhangalaas afuura hubbitoo irratti dhangalaas dibata kee dibi humna dhiiga Yesuusitti. May you anoint them, Lord, by the power in the blood of Jesus Christ. Haaraa yarrambood. May you be renewed from this time on. Haaraa abjuun kee. May you be renewed. Haaraa uummanni kee. May your house be renewed. Humni kee diinaan saamame haa deebi'u. May your spoil be restored. Nagaan kee bade haa deebi'u. May your peace be Fayyaan kee harka diinaatti haa deebi'u. health be restored. Boojuun kee haa deebi'u. May your spoil Humna dhiiga Yesuus. be restored by the power in the blood of the Lamb. Lalalabos andalabakradi alalabas. Amen. Amen. Siasa diyati amen. Amen. Thank you. Norata. You may be seated. Hallelujah. To him be the glory forever. Congratulations. Warri amantan boojuun keessan deebi'e. Congratulations, for your spoils are restored. Galaa irratti hojjedhaa sagalicha irratti. Go and activate the word. Kadhadhaa. Act on it and pray. Dura gooftaatti kufaa. Repent. Kanaan bara mo'uu dandeessu.
And by this shall you have victory over the time. Thank you.